Oduu ijoo keenya guyyaa har'aatiin hidhattoonni waboo abbootii alangaa Oromiyaaf butanii tokko ajjeesanii jechuun mootummaan himateen waboon maal jedhe kan jedhuun gabaasa guutuu dhageessu. Kaabaa biyyattii irraa lola guddaatu Oromootti as deemaa jira jechuun qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Ayyaanaan dubbataniiru gabaasa guutuu dhageessu. Bittaa xaa'oon wal qabatee hooggantoonni mootummaa olaanoo kisaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol geessisan jedhaman hidhamuun dhagaameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa adamni nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa oduu keenya guyyaarraa qabanii dhiyaanneen faana turaan offeerraa keenya. Haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen Wallagga Bahaatti abbaan alangaa tokko ajjeefamanii 3 butamuun ibsame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti haleellaa abbootii alangaa Jimmaa irraa gara Naqamtee hojiif deemaa turan irratti raawwatameen abbaan alangaa naannoo Oromiyaa tokko ajjeefamuu fi 3 ammoo butamanii hanga yoonaa eessa buutiin isaanii akka hin beekamne himame. Obbo Taaddasaa Nugusee Ittaanaa Pirezidaantiin Waldaa Abbootii Alangaa Naannoo Oromiyaa Abbootii Alangaa Naannoo Oromiyaa kan ta'an Obbo Naggasaa Kabbadaa, Obbo Alamaayyoo Massalee fi Obbo Addisuu Laggasaa, Obbo Yirgaa Lammitikuu hojii mootummaaf guyyaa kaleessaa 26/2025 magaalaa Jimmaa irraa gara magaalaa Naqamtee otoo deemaa jiranii godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Haaraa jedhamtutti qaamolee hidhatanii bosona keessa socho'aa turaniin to'annoo jalaa oolfaman jechuun Addis Istaandaarditti himaniiru. Taatee kun waaree booda naannoo sa'aatii 9 mudachuu kan ibsan Obbo Taaddasaan hidhattoonni kun erga abbootii alangaa kana to'annoo seeraa jala oolchanii booda abbaa alangaa Naggasaa Kabbadaa jedhamu rasaasaan akka ajjeesan dubbataniiru. Abbootii alangaa hafan 3 garuu fudhatanii deemanii jedhaniiru. Abbaan alangaa Naggasaa Kabbadaa jedhamu kun du'uusaa mirkanaa'ee reeffisaa awwaalchaaf gara magaalaa Sulultaatti dhufaa jira kan jedhan warreen hafan haala isaan irra jiran eessa akka jiran wanti beeknu hin jiru jechuun Obbo Taaddasaa Nugusee itti aanaan pirezidaantii Waldaa Abbootii Alangaa Oromiyaa Addis Istaandaarditti himaniiru. Biiroon abbaa alangaa Oromiyaas abbaan alangaa naannoo Obbo Naggasaa Kabbadaa ta'uu mirkaneessee gadda itti dhaga'ame karaa hawaasaa isaatiin ibsateera. Waldaan abbootii alangaa taatee kana ni balaaleffataa kan jedhan pirezidaantiin waldichaa qaamonni ogeeyyii seeraa kana harkaa qabu akka gadi lakkisuus ni gaafannaa jedhaniiru. Kanaan dura qaama hidhatee bosona keessa socho'u abbootii alangaa irraan yakki butamuu raawwatamaa akka ture kan yaadachiisaa Obbo Taaddasaan. Ajjeechaan yeroo akkas kallattiin xiyyeeffate irra gahu garuu kun waan jalqabaatii jedhaniiru. Jaal Gammachuu Ayyaanaa haasaa miidiyaa Soofwar miidiyaa irra jedhu irratti tamsa'een rakkoo impaayera Itoophiyaa mudate addatti guutummaa goolee Oromiyaa keessatti waraanaa fi beelaa fi qaala'insa jireenyaa daangaa darbee kaasanii lola ulfaataa fi hammaataa kaabarraan gara Oromiyaatti as dhufaa jiruuf yaaddoo qaban ibsaniiru. Marii miidiyaa Soofwar waliin taasisaniin humnoonni kaabaa uummata Oromoo akka sabaatti diineffataa jiraachuus ibsaniiru. Oromoon gadi taa'ee mari'achuu akka qabu eeranii kan milkeessuu keessatti mootummaa argee murteessaa akka qabu himaniiru. Mootummaan waan uummata Oromoo irratti as deemaa jiru kana maqsuuf gahee isaa akka ba'us gaaffii taasisaniin hubachiisaniiru. Dhimma marii kanaan wal qabatee haala Oromiyaa fi Oromoo ilaallatu irratti mari'achuuf jechuun Hayyureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi dura ta'an Koongirensii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gaafa guyyaa 8/2025 pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaaf xalayaan gaafachuun isaanii ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun bittaa xaa'oon wal qabatee aangawootni kisaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol geessan jedhamanii himatamanii aangawoota mootummaa faayidaa isaaniif hin malle argachuuf yookaan argamsiisuuf dambiilee bittaa xaa'oo cabsuun kisaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol geggeessan jedhamuun shakkaman irratti manni malaammaltummaa cimaan banamuun gabaafame. Abbaan alangaa ministeera haqaa himata 21 dhiyeessuun 24 mana murtii olaanaa lidataa dhaddachaa dhimma yakka malaammaltummaa cimaan himata irratti bane. Himatamtoonni kunneen seera adabbii yakka 32 tokko muraa A jalabsii yakka malaammaltummaa to'achuuf bahe 881 keewwata 9 fi keewwata 9 tokko A fi 2 darbuun taayitaa isaanii seedhamuun yakka malaammaltummaa irratti hirmaachuun shakkamanii akka himataman gaazexaan riippoortar gabaaseera. Abbaan alangaa aangawoota olaanoo Korporeeshinii hojiilee qonnaa Itoophiyaa 7 hojii raawwachiisaa itti aanaa geejjiba galaanaa fi loojistiikii hoogganaa olaanaa ministeera qonnaa 1 fi hooggansaa olaanaa dhaabbata madaallii qulqullina Itoophiyaa 2 irratti ta'uun gabaafame.
Aangawoonni kun aangoo isaanii seeraan alaa fayyadamuun faayidaa isaaniif hin malle argachuuf yookaan argamsiisuuf waliigaltee qajeelfamaa fi dambiilee idil-addunyaa xaa'oon ittiin bitamu beekaa cabsuun gabaasichi eere. Himatamtoonni kun waliigalteen ala xaa'oo kana geejjibsiisuun mootummaa fi uummata irraan kisaaraa birrii naannawaa biliyoona 5.6 ol geessisan jedhamaniiru. Darbees xaa'oon kun qulqullina akka hin qabne osoo beekanii gara biyyaatti akka seenu haala mijeessanii jechuun shakkamaniiru.